Nageenyi fi ayyaanni Waaqayyoo nama keessa wajjin haa baay'atu akkam nagartu. Har'a barumsa keenya ni eegalla. Tooppikiin har'a qopheessine caafni kakuu haaraa eessaa akka dhufe hubachuu. Tooppikiin baay'ee barbaachisa. Caafni kakuu haaraa eessaa akka dhufe hubachuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef. Caafni kakuu haaraa eessaa akka dhufe hubachuuf qisiiwwan hubachuu gurguddoo sirriitti hubachuu qabna. Qisiin tokkoffaa ba'uu 25:8 irratti maal jedha? Mana qulqullummaa naa ijaaraa isin gidduun jiraadhaa. Ba'uu kana irratti mana qulqullummaa Waaqayyoo akka ijaarre Waaqayyoo akka gidduu jiraatu ibsa. Ba'uu 27 jaaga 20 irratti manni qulqullummaa Waaqayyoo kun wantoota adda addaa fi irraa akka ijaaramuu fi kutaalee irra xiyyeeffannoon keenya wanta manni qulqullummaa Waaqayyoo irraa ijaaramuu hin ta'in kutaalee isaati irratti hundoofnetti wantoota tokko wajjin ilaalla. Irroota 9:11 immoo manni qulqullummaa Waaqayyoo kakuu moofaa keessatti ijaarame kun kakuu haaraa keessatti isa caala isa harkaan ijaarame ilma isaa Iyyasuus Kiristoosiin ijaarame jechuudha. Kallattii isatti jijjiirame Waaqayyo. Akkasumas Isaayyaas 48 fi Maatewos 5:7-20 irratti seera Waaqayyoo keessa seera Waaqayyoo guutumaan guutuutti akka nafu seera Waaqayyoo bantii Waaqa fi bantiin lafaa baduun akka salphatu nu ibsa jechuudha. Akkasumas inni sadaffaan Galaatiyaas 4:5 irratti Waaqayyo ilma isaa nu ergee seera jala galchee nu ergee nullee seera jalaa akka seera fuudhatti nu ibsa. Akkasumas Ibroota 20 fi Ibroota 3 asirratti hubachuu waa'ee mana qulqulluu caafni kakuu haaraa eessaa ofii hubachuu baay'ee barbaachisa. Ba'uu 25:8 maal jedha? Ani isin gidduu akkan jiraadhu isin godoo qulqullaa anaaf ijaaraa. Kakuu haaraa keessatti godoo qulqullaa Waaqayyo Museetti agarsiisee akka ijaaraniif ajaje. Har'a qulqullaa ofii qabna jechuudha Waaqayyoof. Ba'uu 27:20 irratti karra oddichaa dheerinni isaa kallattiiwwan adda addaa dheerina wantoota irraa hojjetame xiyyeeffannaa immoo wantoota manni qulqullummaa Waaqayyoo irraa hojjetame waan ta'eef kutaalee isaati irratti waan ta'eef kanaaf maal nan godhata. Ibroota 9:1-4 irratti maal jedha? Kiristoos garuu wanta gaggaarii dhufuuf jiru san hangafa lubaa ta'ee yommuu mul'ate inni gara godoo isa caala guddaa fi isa caala raawwatamaa keessa darbee godichi harkaan hin ijaaramne waan uumeef kana keessaa homaa hin qabu jedha. Godoon har'a kakuu haaraa keessatti inni manni qulqullummaa kun akkuma jirutti gara kakuu haaraa gara seeraa gara bantii Waaqaa Iyyasuus Kiristoositti jijjiirame waan ta'eef sirriitti hubachuu qabna jechuudha. Oddii mana qulqullummaa Waaqayyoo jedha. Mee waa'ee odduu hubachuun dura waa'ee karraa. Karri seensa jechuudha. Kallattii. Wanti karra qabu wantoota baay'ee kan akka manaa, kan akka addaraashaa, kan akka dallaaluunii wantoota baay'ee malee barreeffamnis karra qaba. Seensa jechuudha karra jechuun. Seerota biyyoota adda addaa yookiin seera biyya keenyaaf illee haasa'e. Seensi seera maalidha? Heera mootummaati. Heera mootummaa malee seera baasuu hin danda'an. Kanaaf seerri karri isaa heera. Heera irratti hundoofne seera baasa. Seerri heera ala barreeffama. Fudhatama hin qabu. Seera irratti hundaa'etti seera baasuu hin danda'u. Akkasumas walii
waliigalteen kamiyyuu kan qophaa'u seera irratti hundaa'edha. Waliigaltee seera irratti barri waan hin arganne waliigaltee ta'uu danda'a. Amma fakkeenyaaf akka seera Itoophiyaatti daa'imni Oromoo isaa 18 gad ta'e seera irratti waliigaltee uumuu hin danda'u. Warra waliigaltee sanuu fudhatan qabu. Maaliif barri hin arganne karaa itti waliigalu. Kanaaf karri wantoota baay'ee barreeffamni akka qabu, seerri akka qabu, wantoonni baay'een akka qaban hubachuu dandeenya. Amma immoo oobdii mana Waaqayyoo ilaallama. Erga waa'ee karraa kana dubbadhee amma gara oobdiitti hin ceene. Oobdiin mana Waaqayyoo oobdiin iddootti qulqulloofnudha. Yesuus wajjin duunee isa wajjin bakkee du'aa kaanudha. Galaatiyaas 4:5 irratti barri murameef Yesuus yeroo guutetti garuu Waaqayyo ilma isaa erge. Ilmi isaa ergame dubartii irraa dhalatee seera jala galfate. Inni warra seera jala jira furuudhaaf nuufis ilma Waaqayyoo taanee akka guddifamnu kana godhe. Ilma isaa ergee ilma isaa taanee adeemsa jechuudha. Laal gara ilma Waaqayyoo ta'uu furamuu adeemsa. Ibroota 21tti luba guddichi manni Waaqayyootti kennamni qabna jechuudha. Yesuus Kiristoos luba keenya guddichi manni Waaqayyootti kennamedha. Kakuun inni mana Waaqayyoo kakuu moofaa keessaa kakuun dura waggoota 100 akka addaan cite hayyoonni adda addaa dhugaa ba'a. Kakuun kun namni ittiin buluu dadhabee irra daddarbaa namaatiif waggoota 100 addaan cite. Yohaannis 2:19 irratti yommuu Yesuus deebisee mana qulqullummaa kana jigsaa ani immoo guyyaa 3tti deebisee nan dhaabaa isaaniin jedhe. Kakuu nu gala jechuudha asirratti. Yoo jigsan guyyaa 3 keessatti. Fakkiin mana qulqullummaa Waaqayyoo isa kana fakkaata. Innis laafatti kanarra tokkoffaan maal argata? Balbala duusinsaa. Balballi kun kakuu haaraa keessatti maal bakka bu'a? Maatewos haga hojii ergamtootaa bakka bu'a jechuudha. Balbala mana Waaqayyoo. Dhaansee oobdii mana Waaqayyoo. Oobdiin mana Waaqayyoo Roomee hanga ergaa Yihuudii. Macaafni kakuu haaraa maal bakka bu'a? Mul'an cuunfaa macaafota hundaati. Akkuma macaafni seera uumamaa seessa macaafota hundaa ta'e seessa mana qulqullummaa Waaqayyoo kana macaafni seerri uumamaa jechuudha. Akkuma san manni Waaqayyoo kun kutaan oobdiidha. Oobdii keessa wantoota gurguddoo lama arganna. Innis iddoo aarsaatti qopheessan lafa asirra hin jiru. Lama iddootti qulqulluuf iddootti cuuphamne. Erga cuuphamne immoo lammata iddoon itti dhalannutti jira mana qulqullummaa Waaqayyoo kanarraa namni hunduu waan hubatu. Waldaan kiristaanaati illee hayyoonni adda addaa ergaa bara Roomiitti akka jalqabde. Bara Roomiitti jalqabdeetu hanga ejjatti ergaa Yihuudiitti jechuudha. Oobdiin kun kan bakka bu'u. Inni sadaffaa iddoo qulqulluuti. Iddoo qulqulluu kanarratti ibsaawwata torba lafa kan ifu namni guddateetu sagalee Waaqayyootiin guddisu wantoota ture. Dameewwan Yesuus Kiristoos ture dhaansee baattuu buddeena jechuun sagalee Waaqayyooti. Inni gara uumaa kutaa qulqullootaa jedhama. Kutaan kunoo gara bantii Waaqaatti jijjiira jechuudha Yesuus Kiristoos. Manni qulqullummaa Waaqayyoo kana fakkaata. Yaa dhaggeeffattoota keenya mana qulqullummaa Waaqayyoo kana hubachuu sirriitti hubachuu waa'ee kakuu haaraa hubachuu waan ta'eef kakuu haaraa jechuun akka maaliif wal fakkeeffamsee ta'e maanuwaaliidha. Teknooloojiin adda addaa immoo hojjetama. Maanuwaalii wajjin hojjetama. Fakkeenyaaf soofteeriin tokko yommuu hojjetamu soofteerii sana akkamitti akka instoorii goonu kompiitara irratti maanuwaaliin nuuf jira jechuudha. Erga irratti instoorii erga goonee waan hojjechuu sun gaggeeffamuuf maanuwaalii sanii kakuun haaraallee isteeppiiwwata keessa dabarreetu hafuura qulqulluutti guddannu kan ibsu. Innillee barrii balbalaan jiru
Maatewos haga hojii ergamtoota oddii adeemsota keessa darbinee qulqulluufnee sagalee waaqayyootiin guddannu kan ibsu Roomee haga ergaa Yuudiiti. Kana sirriitti hubachuun baay'ee barbaachisa. Kutaalee mana qulqullummaa waaqayyoo tokko tokko yommuu ibsan ooddiin mana qulqullummaa waaqayyoo fi balballi isaa macaafa kakuu haaraa keessatti jijjiiramu ragaalee murteessaa inni tokko Maatewos 5:7-20. Maatewos 5:7-9 yommuu isinii dubbisu Yesuus seeraa fi barsiisota raajotaa diiguuf isaan raawwachuuf hin dhufe malee waan isinitti himaa Waaqni lafti badutti seericha keessaa fidalli xinnaan tokko yookiin gartokkee fidalaa utuu fiixaan hin ba'in hin badu. Luuk seera manni qulqullummaa waaqayyoo moofaa keessatti seera akkasitti ijaaranii akka waaqayyotti agarsiisanitti adeemsatti qulqullaa'an seera ta'ee nuu kenname. Seerri kun immoo maal jedha? Hin badu. Haga waaqni lafti badutti seerri kun hin badu. Kanaafuu manni qulqullummaa waaqayyoo sun balballi yookiin karri ooddi hin banne jechuudha. Gara macaafa kanaatti jijjiirame malee. Kutaa tokkoffaa yookiin balballi inni kakuu moofaa keessatti ijaarame macaafa Maatewos haga hojii ergamtootaa kakuu haaraatti jijjiirame. Kutaa lammaffaa yookiin oodduun mana qulqullummaa waaqayyoo keessatti ijaarame kakuu haaraa keessatti immoo Roomaa hanga ergaa Yuudiitti jijjiirame. Balballi gizee san banameetu akkasitti namni ol seenu sun kallattii karaa wangeelaa arfanii fi hojii ergamtootaa kanaan akka ol seennu ta'e jechuudha. Erga ol seennee qulqulloofnu ooddiin isaa immoo Roomee hanga ergaa Yuudiitti. Mul'anni immoo cuuffaa macaafa hundaati jechuudha. Yookiin mana waaqayyooti. Akkuma Maatewos 5:17-19 irratti dhuma isinitti hima malee amma waaqni lafni badutti seericha keessa fidalli xinnaan tokko yookiin gar-tokko fidala fiixaan utuu hin ba'in hin badu yommuu jedhu ooddiin mana qulqullummaa waaqayyoo fi balballi ooddii mana qulqullummaa waaqayyoo kakuu haaraa keessa jijjiirame malee hin banne jechuudha. Addaa balbala jireenyaa nama nutti cufsiisedha. Yesuus Kiristoos immoo balbala jireenyaa nutti baname jechuudha. Karaa Yesuusiiti. Yesuus Kiristoos karaa nu ta'e wangeela kana nu fide jechuudha. Balbala kana nu bane hojii balbalaa wanta tokko ala jiru tokko irraa qabdee ittiin ol galu. Akkasumas wangeelli mootummaa waaqayyoo arfanii fi hojiin ergamu karaa waldaa kiristaanaatti ol galu. Luuk balbal kallattii yookiin karaa ittiin ol galudha. Ooddiin mana waaqayyootillee gara ooddii waaqayyootti hin galudha balballi jechuudha. Wangeelli waaqayyoo wangeelli arfan kallattii hayyoonni adda addaa barri waldaan kiristaanaa achirraa eegalte ergaa warra Roomiitirraa achirraa jechuudha. Kanaaf inni wangeelli arfanii fi hojiin ergamoota balbala ta'an jechuudha. Kallattii ooddii kanaatti ol qabu. Ooddiin mana qulqullummaa waaqayyoo immoo karaa ittiin iddoo aarsaa waaqayyoo dhiyeessinu darbinuuf tajaajiludha. Akkasumas macaafni waldaa kiristaanaa Roomee hanga ergaa Yuudii lammata dhalachuun mirga Yesuus taa'udha. Akkanatti ilaala balbal ooddiin mana waaqayyoo kallattii ittiin ol galludha. Balballi kunillee kallattii ooddii ittiin ol gallu. Ooddiin immoo adeemsota gurguddoo lama keessa dhumni tokko jechuudha. Adeemsi tokko hin qulqullaa'u iddoo itti qulqullaa'u bishaantu jira laalachi keessatti mana qulqullummaa waaqayyoo turatti san irraa wanni dhufu. Lama aarsaa lammata alachuu. Qulqullaa'aan kun jechirraa ergaa warra Roomiitii qabee hanga uumama macaafa jechuun hagaa ergaa Yuudiitti ooddii ta'etti qulqulluufna. Macaafni mul'anni immoo cuuffaa macaafa hundaati.
kutaa lammaffaa ooddii iddoo bishaan itti qulqullaa'an cuuphaa qulqulluutti jijjiirame kakuu haaraa keessatti. Iddoon bishaan itti qulqullaa'an kun kakuu haaraa keessatti cuuphaatti jijjiirame. Iddoo wanti aarsaa galchan kaa'a. Kakuu moofaa keessatti namni cubbuu hojjete fideetu loon keechaa, muggee keechaa, waan qabu keechaa fideetu keechatti fide. Ooddii kana keessatti innis achitti qalee qopheessee ol galeetu kutaa sadaffaa iddoo qulqulluu kanatti dhiyeesse. Wanni nu galuu abubuhalaa alachitti lammata alachuun qabeenya Yesuus Kiristoos kan ofii godhachuun ooddii kana keessatti inni immoo Roomee hanga ergaa Yuudii deema jechuudha. Akka macaafa kan bakka bu'u. Balballi Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo kakuun haaraa akkasitti ufila. Qabiyyee sadaffaan iddoo qulqulluuti. Yesuus gara Waaqaa erga ol ba'e iddoo waldaa kiristaanaa qopheessu ibsa. Iddoo qulqulluun kun wantoota gurguddoo sadii qaba. Isaanis baattuu ibsaa torba, dameewwan torba qaba. Waldaa kiristaanaa bakka bu'a. Yesuus dhagna waldaa kiristaanaati. Akkasumas baattuun ibsaa buddeenii sagalee Waaqayyoo bakka bu'a. Baattuun ibsaa torba tokkoon isaanii damee torba qabu. Danni calalamaa baattuu ibsaa torban kana zayita calalamaati ifaa bule halkanii guyyaa. Danni calalamaa maal bakka bu'udha? Sagalee Waaqayyoo. Jecha irratti argama. Maatewos 25:13 irratti argama. Kakuu haaraa keessatti sagalee Waaqayyoo akka bakka bu'u. Akkasumas ibiddi immoo ibiddaan ibsama jechuudha. Kakuu haaraa keessatti maal bakka bu'a? Maaliif fakkeeffa? Ibiddi hafuura qulqulluu. Baattuu ibsaa kun kakuu moofaa keessatti zayita calalamaa fidanii fi sabni Israa'el halkanii guyyaa itti ibsan. Har'a kakuu haaraa keessatti maal bakka bu'a? Sagalee Waaqayyoo dameewwan torban innis macaafa beekumsaaf sodaa Waaqayyoo innis jechaa qaba. Seera uumamaa yookiin seera uumamaa cuuphaa waan ta'eef seensa macaafa hundaa seensa mana Waaqayyoo waan ta'eef seera ba'uuti haga macaafa Iyyoob. Beekumsaaf sodaa Waaqayyoo jechuudha. Jecha ba'uu hanga macaafa Iyyoob. Inni sadaffaa macaafa gorsaa fi humnaa macaafa raajotaa kan jedhu macaafa raajiin barreesse. Macaafa Isaayyaas haga Miikiyaas. Innis macaafa humnaa fi gorsaa bakka bu'a jechuudha. Inni sadaffaa macaafa ogummaa fi hubannaa macaafa mootii Salamoon balleesse fakkeenyaaf haga weedduu caala fi macaafni faarfannaa torban kun baattuu ibsaa kanarraa baattuu ibsaa jechuun waldaa kiristaanaa dameewwan torban kun nu keessaa ifa jechuudha. Ayyaanni Waaqayyoo humni Waaqayyoo nu keessaa ifa jechuudha. Kakuu moofaa keessatti akkuma lubni zayita calalamaa ibsaa ooluu fi warra keessatti immoo waldaan kiristaanaa sagalee Waaqayyoo ibsaa oolla jechuudha. Iddoo qulqullootatti kutaan arfaffaa. Kutaan kun akkuma Ibroota 9:1 haga 13 irratti ibsan gara mana qulqullummaa Waaqayyoo isa bantii Waaqa irra itti jijjiirame malee hin hafne jechuudha. Hangafni nubaa keenya immoo gara Yesuusitti jijjiirame. Kutaa arfaffaan kun jechuudha. Iddoo qulqullootaa bantii Waaqa irratti jijjiiramedha. Yesuus Kiristoos hangafa lubaa ta'ee bantii Waaqa irra iddoo qulqulluu kanarra jiraata. Kutaa arfaffaan hangafa lubaa malee namni tokko ol galuu hin danda'u jechuun kakuu haaraa keessatti wanti kamiyyuu karaa Yesuus qabeenya mootummaa Waaqayyoo fayyadamuu dandeenya malee kallattii kamiyyuu fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Kutaa kanarraa wanti hubannu Waaqayyo ayyaana isaa hundumaa namaa yommuu kennu ulfina waaqummaa isaa hangafa lubummaa ta'e qofaa kenna malee ilma namaatii kennuu hin danda'u. Waaqayyo ayyaana isaa hundumaa nuuf kenna jechuudha. Ilmi namaa fudhata. Inni akkanatti ifaa fuudha ilma namaarra. Garuu ulfina isaa aarsaa kana fudhachuu Yesuus Kiristoos qofaaf kenname jechuudha. Abbaa ilma hafuurri qulqulluu kutaa qulqullootaa kana keessa jiratu aarsaan isaanii qofa malee wanta kamiifiyyuu malu jechuudha.
sagalee asirra diyaagiraamiin kun baay'ee barumsa cimaa. Sagalee Waaqayyoo inni kakuu moofaa keessatti baattuu ibsaa torbaan. Zayita cilalamaa jechuun sagalee Waaqayyoo jechuudha. Ibidda jechuun hafuura qulqulluudha jechuudha. Seera uumamaa kan macaafa Iyyoob, macaafa beekumsa ibsu Waaqayyoo faalootti ifaamu. Kakuu haaraa keessatti ayyaana ta'eetoo akkasitti nu ifa jechuudha kana ta'eetoo kakuu haaraa keessatti sagalee Waaqayyooti bakka bu'ee jechuudha zayitichi. Beekumsi ibsu Waaqayyoo garaa keessatti lafa. Gorsaa fi humna macaafni raajotaa jechuudha. Har'a zayinni macaafa gorsaa fi humna ta'eetu beekumsaa fi ogummaa fi hubannaa macaafa fakkeenyotaa fakkeenyaaf hedduu caala macaafa faarfannaa tokko isaanii kanatti ifu kun immoo akkuma jirtoonni tokko duraatii gara kakuu haarawaatti. Zayinni kun sagalee Waaqayyoo bakka bu'a. Ibiddaan boba'aa bulu jechuun har'a sagalee Waaqayyoo, ayyaanni Waaqayyoo, humni Waaqayyoo nu keessa damee torbaan kallattii torba hafuura beekumsaa fi sodaa Waaqayyoo keessa tokko ilaalle hooqan Waaqayyoota caala humnoota kana torban akka fayyadamu beekumsaaf sodaa Waaqayyoo. Isaan kunneen akka gargar hin baane kan dura beekumsi sodaa malee beekumsi raawwii malee homaa bu'aan qabu. Wanna beekan raawwachuun dirqama. Lamman gorsaa fi gorsa humna nuun taane gorsa hin jedhamu. Gorsaa fi hubannaa malee akka hin tulle akka hin waa'u waan qabnu kanatti ilaalle homaa hubannaa tokko isaanii haala kanaan ibsamu jechuudha. Seera barreeffamaa akkuma jirutti gara seera hafuuraa jijjiiramu hubachuuf akkasiiwwan warra fayyadan 5 gurguddoo isaanis Ermiyaas, Maatewos, Hojii Ergamtootaa, Lammaffaa ta'uu dandeera. Har'a immoo macaafa kakuu moofaa baattuu ibsaa damee torbaan ibsamuu isaa kana dura ilaallee ture. Har'a immoo sirriitti kan ilaalle macaafni kakuu haaraa ichaa akka ofi dameewwansaa tokko ilaallee ture. Waan dhaggeeffattaniif guddaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifama. Laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa. Wal gargaarraa. Waaqayyo wal gargaarreetii jabaadhaa. Haga deebi'ee wal arguutti nagaan ture.